Jisooti. Shaggee leenjisooti eessaa dhufte? Iddoo itti dhalatte jirmeedha. Asuman ta'a garuu magaalaa kana. Jirmeetti dhalatte magaalaa kanaa Asuman ta'a. teessaa? Ishi Waaqayyo maal si godhe waa'ee maalii dhugaa ba'uu barbaadda? Waan Waaqayyo naa godhe baay'eedha himeeffitu. Guyyaanis nan ga'u wanni Waaqayyo naa godhe dachaadhaan keessaa tokkoon hima. Egaa Isa keessaa guyyaa sagantaa akkuma kana nan dhufe. guyyaa sagantaa fayyinaa lafa kana dhufte? Iddoo taa'u namnaanan aluma taa'e gaaddisa jala. Namni mana gubaan guutee fi ala teeche? Ishi Achiin taa'ee tanan osoo hojjaanii raajiin. Ishi Dura kanatti bahee asiin harkasii jalqabee garaatu sinii ta'a ture agamiif sinii ta'e? waggaa tokkoof ji'a afur narra ture. Waggaa tokkoof ji'a afur sirra ture? Hin mul'ata? Hin mul'ata riibarillee naa barreessanii gara maqiitti. Ishi Hin geessu waaqayyoman eegaa guyyaa qaba inni jeetuma. mana yaadanatti annaan riifanii barreessan? Eessatti barreessan? Asii xeena xaayibaarraa maqitti. Kun dandeessu turte rooni beeku sirra jiru? Yeroo dhibeen narra jiru cinaacha tokkichatti bula. Dhiitii kun yeroo sirra jiru? Ishi Karaa yoon deemu iddoo meeqan ta'a bakka afurii oliin taa'atan baay'inachaa deema. malee dandeessu na deemtu? Erga isii kadhatame kaasee hoo? Erga naa kadhatame kaasee na saattan ba'e bakka humnuman horadheen bakka wanni hundumarratti humnan hoo. Warra humna dhabaniif humna isa kennuu galata guddaa fidaa gooftaa kanaaf. Amma meeqa qabi ilaali dhiita kana ilaali agarsiisime. Jira Stii waraabee? Hin jiru. Ilaali garaashii ilaali waraab yaa. Laaga ilaali. Duraan kun gadi ba'ee jira. Dhiitee jira. Har'a hin jiru. Har'a hin jiru. Meeqa uftaaf galata guddaa fidaa. Baga ishii kee waaqayyo. Shangaa burqaa jedhamtaa. Asuman jiraata. Magaalaa kana jiraattaa. Waaqayyo maal si godhe? Waaqayyo waan inni naa godhe guddaadha. Baay'een irraa qabaa duraan dursee isa hidhaa namaa hiikuu, isa hibboo namaa hiikuu, isa gaafii namaa deebisuu, isa dhibee bara baay'ee namarra ture guyyaa isaa eegee nama fayyisuuf sabni Waaqayyoo Mee galateeffadhaa Waaqayyo waan. Meeshi maal ture? Waaqayyoon wanni inni naa godhe guddaadha. Luka kana na dhukkuba ture. Agamiif? Lukni kun baay'ee narra ture jedhee gara sammuu tollakaata. Achirra lafa yerootti lafa jabeessitee lafa ejjentu sammuu tolsi ka'a. Sammuu tollakaata. Giseen gaarillee yaabbadhu dafee gaarirraa oonan bu'e ijoollee ofitti yaamatan akkatti harree isaanii qabadheen ejjedhaa dafeen amma achi siqutti lukni kun gadi naa jechuudha. Ofii kee waan ofii hin dandeenyeef nama qabattee bootaa nama qabattee yaabbatte. Mana okkolaa gaafa dhakaarra ejjedhee sammuu tollaree guyyaa qorkee lammaffoo ergaan nama Waaqayyoo keenya raajirraan dubbatan. Dubartiin takka luka keetu si dhukkubaa lukni kun immoo as kuni soona dhukkubee kanatti na darba. Luka mirgaa fi bitaatti si darbaa akkana bayii jedhanii ergaan nama Waaqayyootu irraa dubbatan. Jennaan dubartoonni baay'een akkana ba'an. Akkana ba'anii ani calliseetuman yoo isaan ergaa kana dubbatan luka kana gittan godheetuman gadi qabadhe. Asin baane achuma teessee amantaa qabate. Asin baane teessumarra taa'etan cirracha diimaa kana fuudhee. Ashaa lafa kanaa fuudheen akkatti bakka kana na dhukkuba ganaa kanarra godhadhee irra gade jedhe. Achumatti. Irra gade jedhee fayyuu qaban jedhee akkuma isa na fayyisee Waaqayyoon nagaa. Mee galata guddaa fidaa soorraa namaanii. Guyyaa sanaa kaasee akkam ture? Maaltu ture yeroo karaa deemtu yeroo geejjiba yaabbattu burraa buutu maaltu ture? Amma fayyaa kooti baay'een of ilaale fayyisuu Waaqayyoo baay'een of irratti ilaale. Cheek gochaa turte? Cheek godheetanii bilisaan. Mirkaneeffatte? Hayyeeraa. Mee galata guddaa fidaa gooftaa kana. Amma nagaa. Nagaa koodha. Mee sossoo ilaale mee? Sirracha amma kana? Garuu amma qottee du'aa irra jedhe fayyaadha. Mee galata guddaa fidaa gooftaa nama hiiku kana. Baga ishii kee Waaqayyo. Ameen. Mubicha ati ganaa addunyaa hundumarratti ta'eera. Ergaa isaan dubbate asiin fayyina naa ta'e qe'ee warra keenyatti illee karaa isaatii Waaqayyo natti dubbate waa baay'eetu naa ta'e. Manni koorree inni qabeera bakka dadhabee waggaa kana dheeraa. Maali yaa Waaqayyo dadhabe bakka dhukkubni kun na dadhabsiise. Yaa gooftaa kan na fudhadhu yookaan na fayyisi. Yookaan na ajjeesi yookiin na jiraachisi. Yookaan na jiraachisi bakka dadhabe.
Waggaa guutuu kanumaan. Waggaa 25 kana guutuu. Waggaa 25 mulu dhaloota kiyya daa'imnati kiyya ganda tubbeessuti. Tubbeessuutu irraa dhuftanii. Waa'ee maalii dhugaa ba'uu dhuftan? Waa'ee mani dhugaa ba'uu dhufe. Eeshi. Baay'ee dhukkubsataa ture. Eeshi. Naannoo waggaa 25 kan dhukkubsachuu jammare. Kana keessatti garaa kana keessa na dhukkubaa. Waggaa 25. Hunda keessaa na dhukkubaa. Awwaa'een koo guutuu muluun bashitanyaa bichaadha. Bashitanyaa? Danda'een ka'uu. Uffataa jechuudha. Danda'een ka'uu. Dhanni kee guutuun? Dhanni koo guutuun bakkeen nan dhukkubne jiru. Dhukkubni kuni as keessa na jira yoo barbaade luka na dhaqa yoo barbaade luka kanatti dabra oduu asii deemu kanatti na dabra. Bitarra gara mirgaa mirgarra gara bitaa darba. Bakka gara mirgaa kana muluun natti hin jiru yoo barbaade garaa na seenaa yoo barbaade dugdatti deebi'a. Awwaa'een kiyya muluun hidhamaadha. Baay'ee rakkachaa ture baay'ee rakkachaa ture. Waggaa 25 kana keessatti qanii tokko furmaata argadhee hin beeku. Mana yaalaa dhaqaa turteetta? Manni yaalaa Adaamaa dhaqee jira. Mojo yeroo meeqan ciisaa ture. Qooqa akkasii, alamxeenan akkasii. Kana keessatti dhibeen kee kana jedhanii kan natti himanii jiru. Dhibee kee mul'atu? Hin mul'atu. Ishi. Nokataa manatti hafaa yoo nana nas dhufe yoo nana ni gale natti dacha'e yoo mana akimii deemu nasaa. Mana akimii nan nagaa ta'a? Nagaadhan jiru. Achi gaafa galtu yeroo si dhukkubu? Nan qaanaa maal himatti waan nani madhuun awwallaala bakka. Ishi. Yoon gale dacha'e mana natti na eege. Amma kana hundaa aduu sanbata guddaa torbee lamaan gadda darbee charchii akkuma yaaniin na dhukkubee baay'ee na dhukkubee akkuma oduma na dhukkubuun charchii taa'ee obsumaan achii bahee warra ol fira keenyaa nan naqee nan ciisee natti cimee amma dadhabnaan mucaa kiyyatti bilbilee mucaan koo dhufee akimii na geesse bakka inni waan inni mul'isu taayifoodii busaadha jedhama. Lafa kana taa'aa jiran qaban si fide? As si geessaa kootumee mana charchii tokko si geessaa jedhee mucaan kun qabeenya fidee nan dhufee amma dhuman taa'u waaqayyo hattan boo'asin fedhee taa'etu. Gubaa'ee keessa teessu? Yoo argites argi atumti ani ka'eetis hin yoo atumti na argite na argi bakka yaa waaqayyo jeetuman itti boo'e. Amma namni waaqayyo raajiin dhufaniituma anuma bira dhufanii harkana qabanii na kaasanii ani das kanarra kaachuu dhiisi lukti koo kun hidhamaadha danda'een hijjadhu hin taa'u yoo nan gadi jee mana xaragadhu asirra naanna'ee warra kadhatamee na keessaa dhabame na. Meeyyaa galata guddaa fidaa gooftaa kana. Guyyaa sanaa kaasee maaltu jira? Guyyaa sanii kaasee nasaan ta'ee utaala kan gale kanan danda'ee deemeen galle sutiitti. Eeshi. Gaariin hin jiru dura ijoolleen gaarii si finnoo nana dhiisaa sirumaa fayyeeyyu nan galaa hin jedhu. Nasaa miidhaan galte? Nasaa lukaa. Meeyyaa galata guddaa goofticha. Guyyaa sanaa kaasee nagaa? Nagaadha makinuu galanni isaaf haa ta'u. Maaltu ture garaa keessa maaltu ture yeroo si dhukkubisan? Garaan kiyya gisee na dhukkubu barbaade ulfa na fakkeessaa mana nagaa. Namni ulfa siin jechaa ture? Ulfa naan jedhu. Eeshi. Ani garuu ulfa qabu gaafa barbaade duubatti deebi. Gaafa barbaade shimbira fakkaata. Kiniini shimbiraa jee qorichi ani garaa kiyyatti nyaate hin jiru. Qoricha aadaas? Qoricha Oromoo kiniini shimbiraa inuma nyaadha uumaa har'aan bu. Hin fayyin? Hin fayyin. Gaafuma dhuftee si kadhatamu kaasee ofirraa dhabdu? Qaaguma nas dhufu torbee lamaan har'aa quraarfii har'aan dhufee naaf kadhatamee utaalatan galee. Iyyaa fooricaa galata fidamee gooftaa nama hiiku kanaaf. Baga fayyitee fayyinni kee kan bara baraa ta'e itti siif hafuufu. Galan harka reebaa. Harki nagaa.